Sagaleen guyyaa har'aa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 12-16. Kanaafis harka keessan isa busha'aa, jilba keessan isa mudhukaas jabeessaa. Miilla keessaniif akka ta'utti irra adeemuudhaaf daandii qajeelaa godhadhaa. Yoos miilli inni naafate hin fayye malee iddoodhaa hin kaatu. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokko illee goofticha arguu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamaa. Isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne, wanti akka hidda hadhaa'es isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne, baay'eenis akka ittiin hin xuroofneef eeggadhaa. Namni tokko illee akka Esawu isa hangafummaa isaa nyaata tokkittiitti gurgure nama halalummaatti jiraatu yookaas nama wanta qulqullaa'aadhaan mormu hin ta'in. Jireenya keessatti dadhabuu dandeessaa, garuu ammas deebitee jajjabaachuu qabda jedha sagaleen Waaqayyoo. Nama bushooftee jirta ta'a, mudhuktee jirta ta'a, garuu deebiitii of jabeessi, deebiitii haara'ii jedha. Akka dadhabdeetti, akka koftetti, akka aamilee dhabdeetti, akka mooraalee dhabdeetti deebiitii achumaan hin jiraatinii jedha. Karaa jireenyaa isa sirriirra jiraachuudhaa fi of oolchuutu sirra jiraachuudha. Maaliif karaa jireenyaa isa sirriitti deebi'uu qabda? Kuftee kaatee dadhabdee kaatee achumaan deebitee achumatti nafanii akka booyyee dhiqatee kee deebi'ee biyyoo keessa yookaan dhoqqee keessa gangalatee ammas xuraa'u akka sana hin ta'inidha. Waaqayyotti deebitee yoo sirreessitee miidhamaa sitti dhufu irraatii hafuu dandeessa. Namoota hundumaa wajjin nagaatti jiraachuu akka dandeenyus yookaan akka nurra jiru macaafni qulqulluun nu gorsa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon arguudhaaf cubbuu hundumaarraa of eeggachuun yookaan cubbuu hundumaarraa fagaachuun gaariidha jedha. Sababni isaas namni cubbuu hojjechaa ayyaana Waaqayyootti guddachuu hin danda'u. Namni cubbuu hojjechaa amantiitti guddachuu hin danda'u. Kanaaf namni nama ayyaanni itti irrate, nama amantiitti guddachaa hin jirre, nama jireenyi isaa dabalaa hin jirre hin ta'inii. Argama Waaqayyoo keessatti yeroo hundumaa of eegii jedha. Fakkeenya kaasee namicha akka Esawu isa hangafummaa isaa nyaata tokkittiin gurgure sanaa hin ta'inii jedha. Maaliif argama Waaqayyoo keessa jiraachuu dhiistee wanta yerootii fi wanta faayidaa hin qabnee fi wanta booddee deebitee irraanfattuu fi argama Waaqayyoo hin dhiisinii, ayyaana Waaqayyoo hin tuffatinii, amantiitti guddachuu hin dhiisinii. Kanaaf sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa kan inni nu barsiisu Waaqayyootti maxxananii jiraachuu, argama Waaqayyoo keessa jiraachuu, cubbuu irraa fagaachuu, cubbuu jibbuu, cubbuu irraa fagaachuu, qulqullummaa jaallachuu, warra qulqullummaa tuffatan, warra qulqullummaadhaaf jiraatan wanta xuraa'aa gidduu jiraachuu dhiisuu irraatii sagalee Waaqayyoo kana nu barsiisaa jechuudha. Eebbifamtaniitu yeroo gaarii qabaadhaa.